dhimmi karra galaanaa qabaachuu Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutu muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Itoophiyaadhaaf karra galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu marii sirrii barbaachisuudha jedhan. Dhimmi karra galaanaa argachuu Itoophiyaa yeroo garaagaraatti kaafamaa ture amma ifatti ministeera muummee Abiyyi Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf kennanii fi TV'n darbee irratti kaafameera. Itoophiyaan biyya Afrikaa guddoo garuu kan karra galaanaa hin qabne kan taate erga waggaa 30 dura Eertiraan walabummaa ishee labsattee hordofeeti. Erga yeroo sanaatii kaasee biyyattiin daldala biyya alaa erganii fi gara biyya keessaa seensisanis buufata biyya ollaa xiqqoo taate Jabuutiitti fayyadamaa jirti. Galaanni Diimaa fi Abbaay Itoophiyaan kan murteessan kan Itoophiyaan wal qabatanii fi guddinaa fi badii Itoophiyaa bu'uuratanidha jechuun kan dubbatamu muummichi ministeera Abiyyi mata duree dhimmicha kanarraa baqachuun akka hin barbaachifne dubbatan. Haasaa muummicha ministeera Abiyyi kunis kallattiin Eertiraa irratti kan fuulleeffate ta'uu baatullee hedduun garuu walitti dhufeenya biyyoota lamaan gidduutti waggoottan darbe keessa fooyya'ee ture balleessuu mala jechuun sodaa akka qaban ibsaa jiru. Baatiiwwan muraasaa as dhimmi Itoophiyaan karra galaanaa argamsiisuuf ifatti dubbatamu baatullee muummichi ministeera Abiyyi gara aangootti dhufuun isaanii hordofee biyyattiin humna galaana ishee diigamee ture deebiftee hundeessuun ni yaadatama. Gaafii karra galaanaa muummichi ministeera Abiyyi kaasan kanaaf Eertiraan, Jabuutii fi Somaalilaand filatama ta'uu akka danda'an tarreessuun fedhiin Itoophiyaan kun walitti bu'iinsa malee ittiin milkaa'uu danda'an filmaataawwan jedhamanis ibsamaniiru. Tigraay gadda guyyoota 3 turu labsite. Naannoo Tigraay waraana kaaba Itoophiyaa waggaa 2 darban tureef loltoota wareegaman maatii fi firoottan himaa wayita jirtutti wareegamtoota yaadachuu fi guyyaa gaddaa 3 eegaluu labsiteetti. Magaalaa Maqalee keessatti sirna wareegamtoota yaadatuu fi kabajuu bifa adda addaatiin geggeeffamuu eegaleera. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggoota 2f mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti geggeeffameen loltoonni 100,000tti lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Gama Tigraayinis lakkoofsi namoota du'anii hanga ammaa hangam akka ta'e ifatti hin ibsa. Karoorri Israa'el lammiilee Gaazaa miliyoona 1.1 baasuuf jetti tasuma waa milkaa'u miti. Israa'el lammiilee Gaazaa miliyoona 1.1 kaaba Gaazaa keessaa akka bahan jechuun ishee tasuma waa milkaa'u miti jedhan gaggeessaan tarsimoo dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel. Joosef Booreel kan kana dubbatan daawwannaa guyyaa 3f wayita Chaayinaatti imalan ibsa miidiyaaleef kennaniin. Israa'el lammiilee Filisxeem kaaba Gaazaa jiran miliyoona 1.1 ta'an sa'a 24 keessatti akka bahaniif waamicha gootee turte. Kunis ammoo haleellaa humna lafoo Gaazaatti eegaluuf ta'uu mala jedhamee yaadama. Joosef Booreel garuu namoonni miliyoona 1.1 sa'a 24 keessatti akka bahan jechuun rakkoo namoomaa hammeessuudha jedhan. Gamtaan Awurooppaa deeggarsa Israa'eliif qabu ibsuuf Joosef Booreel garuu Israa'el mirga hunduu daangaa akka qabu himan. Mirgi daangaa qaba innis seera idil addunyaatiif jedhan. Gaazatti namoonni 2,200 du'uu ministeerri fayyaa beeksise. Haleellaa qilleensaa Israa'el Gaazatti gaggeessaa jirtuun hanga ammaa lammiileen Filisxeem 2,200 du'uu fi 8,700 ol ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa Filisxeem beeksise. Lakkoofsi kun kanneen Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraa Israa'eliin du'an qofa osoo hin taane West Baankii keessatti hokora ka'eenis akka ta'etu ibsame. West Baankii keessatti tarkaanfii Israa'el fudhatteen namoonni 54 ol yoo du'an 1,100 kan ta'an ammoo madaa'uu beeksise ministeerichi. Israa'el lammiileen Filisxeem kaaba Gaazaa keessa jiraatan miliyoona 1.1 sa'a 24 keessatti akka bahan jettee akeekkachiisa kennuun ishee dheekkamsa hedduu kaaseera. Akeekkachiisni Israa'el kun humna lafoo Gaazatti weerara eegaluuf akka ta'etu ibsamaa jira. Mootummaan Joordaan buqqaatii Filisxeemotaa irratti akeekkachiisa kenne. Ministeerri dhimma alaa Joordaan Israa'el lammiilee Filisxeem bakka haaraatti buqqisuuf kan yaaltu taanaan waldhibdichi gara naannootti ce'uu mala jechuun akeekkachiisan. Ayman Saafaddiin ibsa baasaniin Israa'el dhiyeessii deeggarsa namoomaa danquu fi kaaba Gaazaa keessas jiraattonni akka baqatanii bahan ajajuun beekamaa seera idil addunyaa cabsuudha jedhan. Kun kanaan osoo jiru xiyyaarri deeggarsa namoomaa Gaazaaf feete Masirii qubatteerti. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus xiyyaarri qorichootaa fi meeshaalee wal'aansaa qabattee daangaa Gaazaa irraa kiiloomeetira 45 fagaattee magaalaa Masrii Irish jedhamu keessa qubatteetti jedhan. Ulaan ittiin dabarsan akkuma argameen buqqaatota Gaazaaf dhiyeessuuf qophiidha jedhan. Raashiyaa fi Hamaas wal arganii mari'achuuf. Raashiyaan Hamaas wajjin wal arguun lammiilee Israa'el fudhataman gadi lakkisiisuu irratti waliin mari'achuuf akka ta'e beeksifte.
Miidiyaan biyyattii Riyaa Roovosti jedhamu akka gabaasetti Raashiyaan ittaanaa ministeera dhimma alaa ishee gara Kaataaritti erguun mari'achuuf. Raashiyaan baha giddu galeessatti qaama nagaa buusu taatee dhiyaachuuf yaalii gochaa jirti. Gama biraan ammoo Raashiyaan Iraanii fi Hamaas waliin hidhata qabdi. Kun immoo hidhattoota Hamaasis deeggarsa meeshaa waraanaa ni gooti jedhamee akka shakkamtu ishee taasisa. Ittaanaan ministeera dhimma alaa Raashiyaa kan ta'an Mikhaayil Bogaardoo miidiyaa Riyaa Roovestitti akka himanitti yoo argatan bakka bu'oota Hamaas argachuu akka barbaadanii fi rakkoolee ijoo ta'an kan akka namoota Israa'el keessatti butamanii lakkisiisuuf irratti akka mari'achuuf fedhan